ሀሳብ አመጣውኝ እቅዴ ግን ረጅም ጊዜ ነበረ ይሄንን ነገር ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ መጀመሪያ ስልጠና መውሰድ የሆነ ሰው ጋር መቀጠር አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ ከዛ ከሀዊ ጋር አወራን ነይ በቃ አለችኝ Egaa akkuma dhageessanii warreen bezaa beektanii yookiin immoo hawii diizaayinii warreen Dubaay keessatti beektan jechuudha. Ashamaar qabuun hordoftoota kabajamtoota taanaan YouTube kalachii alatti ergamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessiniif baay'eetu jecha. Egaa obboloota akkasuma shamarran dhugaa dubbachuuf baay'ee goobazii ta'an akkasumas haalli hojii isaanii namatti tolu namni tokko kaayoo hojjetee of jijjiire yookiin immoo kaayoo kana qabaatee isinillee beektanii aamileerree namatti uraa namoota nuyi akka nuti ijoollee mana Madaami keessa jirruuf aamileerree namatti uraa jechuudha namni hojii kuni ingitii akkuma beekatanii hawii diizaayinii bira hojjetti beezini ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti oggaa hin guunne ji'a muraasa keessatti ishee biraa baatee kan suuqii mataa ofii banatteedha yaa ta'u malee dhugaa dubbachuuf hedduu waan baay'ee namatti toludha namni tokko isheen limiti yookiin immoo barumsa sheerraa fudhachuuf haala hojii jechuudha namni tokko hojii osoo hin beekin waan tokkotti seenee hin kasaaru yaa ta'u malee waan xiqqaama fakkeenyaa fi waan xiqqoo waan hojjechuu barbaannisanii zim jennee masalleet hojjannoo osoo hin taane beektanii wanta nama hawwaattaa wanta nama hawwaattaan wanta baqaasii kaasuu danda'u wanta ittiin cimtee hojii tokko hojjechuu dandeessu walirraa baratanii akkasumas alma YouTube kanaa dirree dhugaa dubbachuu fi namoota irraa barattee wanti fakkeenyaaf biiree argachuu dandeessu haala ittiin hojii waa tokko laaltee gaafa deemte inkuftuu jechuudha. Kanaaf nama tokko amma dhugaa dubbachuuf ana baay'ee tokko kanaamilee natti horu yeroo baay'ee ijoollee biyyaasi arabaatii galanii biyya keessatti dalaganii of jijjiiran isaan dhugaa dubbachuuf hedduu takkanatti tola jechuudha. Aamilee guddaa kan namatti horuudha jechuudha. Ijoollee amma goddanyoota kiyyaa asumarratti iyyuu amma fakkeenya biyyuma keenyatti galanii suuqii banatanii asitti hojjetanii suuqillee banatanii kan baqa biyya keessatti illee hojjetanii hedduu takka dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko itti gammadaa jechuudha ijoollee akkasii. Egaa maal jechuu barbaadetanii namni hojii beektanii nama sanafiitu akkan hojjenne yookiin immoo baqa sintaasa malee namni hojjetu namni sattaafatu aamilee siniif ta'a. Ani yeroo baay'ee nan jaalladha namoota akkanaatti illee nan hordofaa jechuudha maaliif fakkeenya irraa fudhachuudhaaf namoota akkana namoota hojii kana gaafa hordoftanii fakkeenya irraa fudhattu sinillee jabaattanii gara hojii isaaniitti seentu jechuudha sinii galee kanaafuu yoo dhugaa hedduu takkanatti tolte hedduu takkanatti tolte akkas isiniin jedha obboloota koo maal jechuu barbaadetanii yeroo baay'ee ani dhugaa dubbachuuf YouTube kana hojjechuu yookiin immoo waan akkasii ani namoota tokko hoonan ilaalee jedhu ijoolleen amma yeroo jalqabaa wajjin YouTube jalqabne dhugaa dubbachuuf kuun isaanii nafanii kuun isaanii hin dhiisanii kuun isaanii immoo akkuma barbaadanitti hirma sa'aatii argatan galaksu kun ani immoo beektanii dhugaa dubbachuuf namoota beektanii YouTube kanaan of jijjiiree akkasumas immoo baqa YouTube kanarratti hojjetanii jijjiirama guddaa argatan isaan uunan laalee aamilee natti hora dhugaa dubbachuuf baqa anillee jabaadhee hojjedhee of jijjiiruun qaba kanan jiru tokko YouTube qofa osoo hin taane haaluma hojiitu iyyuu amma fakkeenyaa fi ijoollee amma asii galanii mana isaanii keessa taa'anii hojjetan kana waan laalee YouTube kan beektanii sanafi leeyoo taate nama hojii gaafa ilaalte dhugaa dubbachuuf baqa hojiitti si kakaasa jibina siniif ta'a jechuudha. Nama baqa sanafi akkasumas immoo lallaafaa waanuma ta'e kana yoo laalte aamilee wanti sitti horu tokko hin jiru. Kanaafuu nama hojii gaafa ilaaltanii gaafa irraa barattanii dhugaa ijoollee cimtuudha ijoolleen tun lamaanii maaliif jennaan hawwiillee ni beektu waa baay'ee keessa dabarteeti kanas geesse ni beektu mana Madaamillee hojjettee akkasumallee hidhamtesi waa baay'ee keessa dabartee namni kaabu waa baay'ee tokko keessa darbee waa tokko argachuudhaaf waa baay'ee hedduu keessa darbaa jechuudha. Waa baay'ee san keessa darbee immoo booda maal ta'a gara jabinaatti deemee in darbaa jechuudha. Waan hundumtuyyuu ni darba. Asii tattaafannaan iyyummaas taate in dabarti.
Kanaafiyyuu hojiin barbaachisaadha. Haala kamiin keessattuyyuu dhugaa dubbachuuf namoota sanafii akkasii namoota gadaanaa akkanuma sanafiizim jedhee miidiyaa irratti boo'ee gargaarsa kadhatu waan akkasii kana hin laalina. Maaliif dhugaa dubbachuuf waan akkasii sin barsiisa jechuudha. Maaliif namoota hojiif bakka qaban namoota beektanii dhugaa dubbachuuf hin jiru miti. Ijoolleen tokko baay'ee goobazii kan ta'an hin jiru. Namoonni tokko amma fakkeenyaaf osuma harka qaban odoo hojjetanii of jijjiiruu danda'an odoo baqa bilbila qaban harka isaaniitii baqa waan namaa hawwisiisa sinii galee waan namaa kadhatanii dhugaa dubbachuuf kunuyyuu cubbuudha sinii galee miidiyaa irra teessee kadhattee tiiktookii amma fakkeenyaaf tiiktookii liivii namoonni ta'anii injasu kadhattuudha. Maaliif kadhachuudha jechuudha kun gara kiyyaan garuu wanti kun waan akkanaa kun cubbuudha. Sijammar teechee ashuma teechee sa'aatii 24 boossee akkanatti rakkadhee akkana ta'e jechuudha. Namni fayyaa qabu namni ija qabu hojjetee annaa kana dhugaa ani hedduu takka yoonan nama laalee jedhe namoota akkasii yoonan laalee jedhee baay'ee tokko hin laalurree akka tasaa yoonan arge namoota beektanii osoo harka qabanuu osoo miila qabanuu osoo baqa waa hundumaa waaqayyoon kennee fi waa hundumaayyuu osoo socho'anuu miidiyaa irratti ba'anii bu'an kun baay'ee tokko na dhibaan. Maaliif osoo hojjechuu danda'anu baqa osoo socho'uu danda'anu akka waan naafa ta'anii akka waan ijaan hin argineetitti shiimidha. Isaan mattuyyuu maal fakkaata? Naa waan hundaafuyyuu amala akkanaa hin amaleeffatina. Namoota hunda osoo hin taane namoonni akkanaa namoonni sanaa fi akkanaa taatanii amala akkanaa amaleeffatinaa isiniin jedha kuni dhaamsa kiyyaa. Maaliif dhugaa yeroo baay'ee yuutuubii warroota yuutuubii dalagan kanarree ilaala. Namoota sanaa fi namoonni baqa beektanii hin jiru mitiire. Naa kanaafiyyuu namoota akkasii baay'een dinqisiifadha. Keessattuu immoo ijoollee yeroo baay'ee hojjetanii yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramanii namoonni akkasii dhugaa dubbachuuf yeroo ilaaltanii isinillee jabina yookiin immoo aamilee isinii ta'a jechuudha. Isinii ofiyyuu jechuudha. Innaa akkasii ani na beektu yeroo baay'ee yeroo darbillee dhugaa dubbachuuf ani yuutuubii kanattillee akkasuma bakka hin qabuuf hin hojjedhu bakka nasa nafsiise dhugaa dubbachuuf biyyarree gallaan hin beektu adabbii jiran turerree kanaaf waa tokkoon ilaalee waa san gaafan ilaalu garuu beektanii akka hin jabaadhe hojjedhu baqa na taasise isaan booda inumaan hojjechuu qabeessiniin jedha. Sinirree warreen yuutuubii haaraa jalqabdanirree warreen hojjetaa jirtanillee jabaattanii osoo dhugaa dubbachuu isanafiin osoo baqa sa'aatii qabdanitti sa'aatii bakka biraa osoo hin deemin bakka wantoota adda addaa wantoota sammuu keessan anama dhugaa dubbachuuf ergan yuutuubii kanarraa faayidaa argadhe sa'aatii hin qabu. Sa'aatii xiqqoo gubuu hin barbaadu. Hojii kiyyaafillee akkasumatti bakka kenna. Wanta hojjedhu hundaafuyyuu sa'aatii hin qabu jechuudha. Dura garuu waanuma ta'e amma fakkeenyaaf tiiktookii nan laalaa tiiktookii liivii ani ofii kiyyaafillee fayyadamuu baadhu kan namaan nan laalaa bakka hin qabu jechuudha. Kanaaf wanti aamilee isinitti horu wanti aamilee isiniif ta'u ijoollee hojjetan gaafa walitti dhiyaatte informationii irraa fudhatte waan faayidaa qabu gaafa baratte waan hundintuyyuu sii gala. Gaafa qarshii argatte qarshii sin akkaataa ittiin fidde akkaataa ittiin argachaa jirtu kana yoo ilaalte jabina sii ta'a itti jabaachaa deemtaa jechuudha sii galee. Kanaafiyyuu jabaadha hojjedhaa isiniin jedha. Warreen ammallee banachaa jirtanii yuutuubii kanaafiyyuu ijoollee baay'een haala fedhii yuutuubii ittiin hojjettan osoo qabdanuu beektanii isin fayyada. Ijoolleen haaraallee nagaafachaa turtan baay'eetu jira. Jabaadhaa hojjedhaa isiniin jedha. Kun dhaamsa kiyya haala salphaadhaan viidiyoomaa akkaataa yuutuubii ittiin banatan jettanii sarchi gootanii banachuu dandeessu. Haala salphaadhaan jechuudha ilaaltanii irratti hojjettanii sa'aatii argattanitti warreen sa'aatii qabdanii jechuudha. Bakka hundatti yookaan feesbuukii yookiin tiiktookii yookiin bakka waan bakka mantaanetti sa'aatii keessan gubuurra wanta faayidaa isinii qabu hojjettanii faayidaa argachuutu isinii caalaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni faayidaa gaafa argatu beektanii dhugaa dubbachuu fi sa'aatii hin dhaba.
Ani amma yeroo duraatiif dhugaa dubbachuuf taasisaan kutee nan dhiise yeroo baay'ee naana karaa ture jechuudha yuutuubiin kuni. Kanaafiyyuu yeroo bakka faayidaa isaa argu waa hundumaa argu garuu immoo beektanii baay'ee itti jabaadhee baay'een bakka faayidaa isaa argadhee kanaafiyyuu isinillee itti jabaattanii waan kamiyyuu maan taane abdii kutachuun isin hin barbaachisu hojii kamii irrattiyyuu duubatti deebi'uun isin hin barbaachisu kutannoo qabaannan bakkuma barbaadaniitiyyuu hojii san erga itti seentee boodatti jalqaba garuu hin jalqabin garuu itti seennan sirriitti jabaattee hojjechuu qabda malee gara duubatti gaafa deebite in kufta malee wanti ati kaatoo miti jechuudha hojii kamiyyuu maan taane. Inni akkasiniin jedha obboloota koo naa maalirratti an kaasee waa'ee bezaatii fi waa'ee hawwiitii irratti egaa ijoolleen baay'ee jaalladhuudha ijoollee baay'ee goobazii ta'aniidha. Isinillee dhugaa dubbachuuf bezaan faan dhugaa dubbachuuf mana Madaamii turtee dhiyeenya kana kan mana Madaamii keessaa baatee ani bakka beektanii duriyyee miti mucattiin baay'ee goobaziidha duriyyee yoona isiniin jedhu immoo nuyi duriyyeedha jechuun keessaniin oolu garuu immoo baay'ee amman isin jedhee isinitti dhugaa dubbachuu fi baay'ee goobaziidha. Qormaata addaa keessa turte qormaata sanis immoo jabaattee qarshii nyaatamtee turte garuu immoo inni fakkeenya ta'ee fi har'a jabaattee bakka guddaa geessee jirti isiniin jechuu barbaadetanii. Egaa namoonni akkasii qormaata hedduu keessa turtanii abdii kutuu osoo hin taane gara fuulduraatti deemu malee abdii kutuun abadan hin barbaachisu isiniin jechuun jaalladha. Egaa waan akkasiitii viidiyoo biraa wajjin biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan immoo laayik, sabskiraayib gochuu hin dagatinaadha isiniin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadhaa.